Jimmaatti. Abbaan gashanii Jimmaatti baradhee lachii ka'een Sigimoo Azanii hojjetaadha. Jijjiiramee galee jennaan Sigimootti galee caammaa xaragaatan barumsa baradha. Tun baradhu kutaa 10 hin ga'e. Kutaa 10 ga'een tun barataa jiru. Musliimaan Tasfaayee kan jedhamtu kuni biyya Walaayittaa taatee mana shaayee hojjechuudhaaf gara Sigimoo dhufti. Sigimoo dhufteetii mucaan Sigimoo fidee dhufe kuni sararaan hojjetu jedhee kabalee dhiitee in hojjetta jedhaan. Maaliif kuttaatu balittiin qabdu haadhan qabdu jedheetan sababa siisiidhaan waltumeen mana hidhaa galee jechuudha. Achiin torbee tokko hidhameen achi ba'ee sababa sanarraan kan ga'e bakka asiinii rabbiif si malee hin qabu jettee rakkoon qabu jedhanii jara keenyaanis dhuftee jara keenya biras nooltii maal jetti achumaan wal fuune akkuma shari'aa islaamaatiin Shimaan Masaalii angaroo bira geeffadheen guyyaa Arafaa namni iidiidhaa deemu anis intala fudheetan Shimaan Masaalii bira dhaqeen nikaa hidhadhe isin kiristaanaa asallamsiisee fuudheen achi ka'een aan ammas caammaan xaragaa isii mana nyaataa qaxarsiifadheen biruma taa'ee hojii tuun hojjedhuutu caammaa xaragaa gochuu achiin mucaan hangafti Jeelaan Ibraahim kan jedhamu dhalatee waggaa 3ffaa isaatti erga ga'ee boodaa ani hojii mana murtii wayii argadheetan waggaa 5 hojjedhee ka'een achi jijjiirraa gaafadheen Jimmaa Dangala gaafan jedhu Gaattiraa nagashan Sigimoottis Gaattiraattis immoo burteen na beetti sirriitti achiin Gaattiraa galeen mana murtii Gaattiraa jedhu warri koo kutaa 6 kaaseen hanga 11tti barsiisaa ture. Sanaan booda ituma jettu laphee isiitti dhiita wayii ba'e. Baay'inaan hojiin rakkatee opereeshinii gochisiisee fayyisiisee alhamdulillah rabbil aalamiin egaa mana nyaataa iyyuu banattee ituma hojjettu biyya laan deema jette. Paaspoortii immoo jalqaba yeroo 600 baaseef biyya laa deemeetan deemaa hin jijjiiramnaa naan jette. Jennaanan ergeenii waggaadhaan hojjettee waggaadhaan dhiyeessa kaatee aafiin malaan jetti bakka hojjedhu sana baay'eera iddoo guyyaatti naan jette yeroo jedhu ishii itun taa'uu isiidhaa jedhee guyyaa tokko galgala isiidhaa jedhee ooleen ammoo galgala isaatti sa'aatii 12tti Hayaat warra Miftaa Hayaat kan jedhamtu abbaa manaatti dawwalti. Innis kun Jimmaan jira. Abbaa manaatti dawwaltee maal jetti? Ibraahimiin warri keessa qabdeetti jedhiinii jettee itti himtee jennaan kan dawwalee warri keessatti naan jedhu eessaa maa dhufteetti yaaddaa galteetti jennaan galatoomii jedhamti cufeen sanaan booda qaxxitaa shakkeetan arabatti dawwaleen isma assalaamu alaykum wa alaykum assalaam keen musliimaan jedheen egaa hin beekun macaccabsaatan cinqinna qabe musliimaan Addis Ababaa hin sobdaan jedheen na ergita warra koo jennaan tikkeetti inni muree dhaqaaf galasii firii biizaa baasee fi gashe achiin ishee akkamittiin argaddaa siinoo silkiin qabdu natti hin dawwallee jennaan qaxxitaa lookshiiniidhaan natti agarsiisee kun Addis Ababaa bakka akkanaati mataa kaawuyyaa galfataarti naan jedhee mucaa koo hangafaa kunoo fudheen qaxxitaa Addis Ababaa deeme. Addis Ababaa deemeen yeroon jedhu Zannabachuu Teelii ijoollee Sigimoof Gaattiraa karaa baaraatiin kan dhufanii paaspoortii baafatanii maal jedhanii deebi'aarantu jiru. Achumaan jara dubbisee maal jedheen bukkeedhuma jaraatii beergii qabadheen
suuraa agarsiiseen Anwar jannaan mucaa Sigimoo jira itti agarsiisee maal jedhe jennaan maali intalli kuni najjuu seen wajjiniin guyyaa sadi beergii kanaa kunoo bukkeeruma keenya dhuftee qabattee wajjin bulteetti naan jedhanii ishi amma isatti argaddaree naan callume ditaa'ee asumatti babarbaanee si amma si qabna naan jedhanii isin ergantan as hin deebine zannabachu teeliidhaa ka'anii immoo daganaa keentarii dhatteetti yennaan keentarii naqee nan dhabee guyyaa 12 ga'ee tan waan ongol dhabeen ofirra deebi'e. Innaa jechuudha hin jijjiiramneedhaan biyya baasee jechuudha. Kunoo mucaa lammaffaan dhalate mucaa ji'a 8 irraa deemte gaafa deemtu mucaa ji'a 8 kunoo ammallee tuuttoo kunoo kunoo inna gaftes kunoo inna kunoo ammallee tuuttoodha. Waggaa lamaaf ji'a 8 ga'eera. Amman talli kun dhuftee maal gooti maatii si achi turtee gurbichaa wajjiniin achi deebitee Addis Ababaa dhuftee turtee bararuudhaaf kaatee gaafa booleerattuu booleen paaspoortiitti cufeera gad deebisanii. Gannatti deebi'eera kan deebise eenyuun ni jetteen gaafanne maal hin jenne saxxattee mucichuma isa kanaan dura si janaa jiru wajjiniin wal fudhatanii Addis Ababaadhuma keessa jiru Maammadoo Awwaalaa Abdurazaq kan immoo jara kana akka godhe walitti fidee jedhee Maammad Abdurazaq Zeenu mucaa Gaatraa Dubaay Awwaalaa hojjeta. Isarra galfatti birii. Inni immoo mucaa Walloo Addis Ababaa jiru. Maammad Dubaay jira. Abdurazaq Zeenu Dubaay jira. Abdurazaq Zeenu Maammad jedhan kun immoo Addis Ababaa jira. Ayye suuraa jiraan nu argitan abshir suuraa jiraan nu kenne taati footoo sagalee kee kanarra keenya gadhiifna olii kan ijoollee anan fidaan ishi dubbadhu fitan ati dhattee kasas ta'e naan iyyii boolitti deebisanii maan bakka waan hin godhu mana murtiirraa xalabaa fadheetan qaxxitaa waajjira mufarraat kaamil galeen waraqaa kennadeen kunoo laamucaan ammallee bokkaaniif dhukkubni qorri kan qabe jechuudha ammallee kunoo hin ciisan dhukkuba wallaahi waan ittiin akkamsiisu dhabe jechuudha. Move an garuu jechuudha ati yoo nabbenne isaan sirriittan si beekaa awwalee rifa'ii maatiidha diishii jaraa kan hojjetu kan maal jedhu ana garuu jechuudha jireenya jijjiiramneedhaan ergee jechuudha isiin asii maal na gootaa maal na qabdaa waa tokko wanta isii godhe tokko hin jiru biyyis na beeka na baqattee jechuudha kunoo amma tiiktookii hayyuuf kan jedhu irratti jechuudha mucaa aammattee TikTok hojjetti achees. Abshir. Ajandaa keenya kun. Wallahi ajandaa keenya ijoollee kooti kun. Wallahi mube al tokko rabbeedha akkanni himatu kana caalatti waan marruma aan deengadda doon ijaazaa galu qaamaan naqee argeeraan bitta. Badaa sarakkina cimaa keessa ijoollee mana kiraayee keessa jira. Ijoollee kana hayyuu jira. Hayyuu fi. Imboyin obboleessa keenya abshiri. Homaa miti hin darba waan hundumti abshiri. Imboyin obboleessa keenya ilmoon dhiiraa yeroo bo'u nuunis ijoollee qabna obboleessa abbaan keenya illee dhiiradha. Imboyin boyichi kee kun. Kana. Eeyyee jara kana. Mubeeko akkauntii isaan nu taqabbali waan danda'ameen biran dhaabannashi. Wallahi badaa miidhamee jira mucaana wallahi rakkinaa walitti dhufanii. Kana warra namaatti rarra'u kana eessa jira gurbaan kun? Addis Ababaadhuma keessa. Mbooni biroo. Ibiroon boo'in bakka himimmaan kee inshaallah numa xaragamashi. Qoy burte. Naaf samuuti qabadha. Gurbaan kun maqaan isaa eenyuun Addis Ababaa keessa ni jiru. Na waraabbataa jira afanii maqaa isaa naa himaa haasaadii isa qoy na wara.
Maal maqaa isaanii warra namaaf hin finne keessatti olii gadi bulatee ashkara karaa kun maqaa isaanii haadha ilmoo sanii. Achuma waggaa tokkoof ji'a 8 ergasiin achi geesseen hiimoodhaan haasa'ee bakka jireenyi kun cimeera. Adaraa paaspoortiis nan baafadha suma biraan dhufaa jedhanii jennaan lakki hin ta'u an hojii hojjedheen qo'i an kaayyoon qaba naan jette bakka ana jalaan kaastu ijoollee iyyuu dubbisuudhaaf fala meeqaan hiimoon gizee 5 dawwaleetan eenyuudha. Kana ennaan kan akkana godhee immoo isiin irraa fageessee tokko obsee jedhamti. Kalmutichi keessatti Abshir biroo koo takkan boo'iniin midhiiraan boo'u takkanii obsi. Miira keessa hin jira. Please miyuutii qabadha. Abshirii waa tokko hin godhuufi miyuutii qabadha irra. Haaleen jira. Shalmutichi haala manaa namaa yeroo siinii gara Finfinneetti gadi buute maqaa isin hin gargaara. Algaan isin qabachiisaatiin ijoollee gudeedhaa jiru kana. Dhageessanii tokkodha. Lammaffaan immoo timirti qalamii ilaala. Ilaala rabbeedhaati. Qureeshuu godhi. Waraabbaluu sagalee kootii jiru barbaadda. Agartanii sagateen timirti qalamii dibatee sagalee naannoo kamiiti mucaan kun gurbichi. Ani hin beekuun. Beektu wayyee. Ijoolleen naannoo Finfinnee keessa jirtanu. Ijoolleen naannoo Finfinnee keessa jirtanu warra seeraa labsirii kennaa qaalitti aduunyaa kanas ka ilmaan lama mana keessee ilmaan lama mana keessaa qufaa jiru. Egaa abbaa manaa dhiisuu suura foon qabu. Abbaa manaa dhiisuu naaf hin buutin naannoo. Kamtu garuu bulchuu danda'a. Garuu ilmaan lama gattee keessatti ilmaan lama gattee qaalitti aduunyaa kun akkasitti rabbitu qabe malee suura ilaalaa ilmoosi waraabaa bareechaati. Ilmaan kana gattee aduusaan dullatti kan maqaa ijoollee biyya Arabaa nyaatti. Maqaa ijoollee biyya Arabaa kan nyaatti. Ijoolleen dubbisna. Ijoolleen dubbisa fayyaa. Ijoolleen tarbii godha. Aduusitti jechuudha. Ijoollee daa'ima kana gattee kaayyoo si dagattee waan biyyaa baateef dagattee shawwaddee isiiri akkasitti shawwaddee Finfinnee dhaquuti. Garuu rabbi sii qabe jechuudha. Ayyee baabaa kam jetta baabaa koo ilaalaa rabbii jira. Namni ilmoo qabdan yoo ajandaa naan goone waan kana jechuudha. Kam jetta Fayyada. maqaan kee eenyunni? Jirtu. Jirra maqaan kee eenyunni? Beelaan fodhuun tinaa roozii online ajandaa kan natti ni kenne. Beelaani maamaan eessatti? Maamaan kee eessatti? Maamaan kee? Hin badde. Hin badde? Badde gosi laayee. Rootu maamaan hin banne argamteetti hojiidhaaf Saawudii jirti? An argeen jira. Saawudii jirti, hojii hojjetaa jirti, dhuftee isin laalti. Ishee? Maamaan keessan isin jaallatti. Ishee natti himteetti. Ijoollee koo yaada jedhaa jirti. Akkuma nama tokko of jibbiruudhaaf biyyaa baate waa tokko isin yaadatti. Waan tokko uffatallee biteen ergaa fi waan nyaatanillee ergaa fi maallaqallee birriillee ergaa fi ijoollee koo nan jaalladhaa. Ijoollee koo yoo rabbi jedhe hojjetadhee deemee guddisa jedhaa jirti. Dhageesse akkasiin baddee eenyuun isitti eenyuun hin badde isin eenyuun hin badde isin jedhe. Eenyuun akkasiin badde isinitti eenyuun hin badde isin jedhe. Addis Ababaadhaa namni nutti hime. Hin badde jedhee moo? Maal godhaa jirti? Keessa jirti jedhanii isinitti himan. Eenyuun baddee jirti? Eenyuun baddee jirti Addis Ababaadhaa sun eenyuun maal godhaatti isiniin jedhan?
achi taartiin on jedhanii jaratu. Sobduudha. Haati kee nama gaariidha ishii. Soba. Namanni ishii. Namanni haati kee haadha gaariidha. Jaallatti. Buleessa kee illee jaallatti. Rakkattee biyyaa baate. Mana isin ijaaruu manaa baate. Uffata isin bituu. Isin guddisuu manaa baate ishii. Geessee. Jaallatti haati keessan. Naaman taphiti. Soba. Warra soba. Haadha kee jaallatan warra akkana jedhani. Haadha kee jaallatan. Haadha kee banu. Haati Addis Ababaa keessa deddeemaa jirti. Suudiidhaa galteetti. Soba. Otoo Addis Ababaa dhufte. Ati ilmoosiiti waan ta'eef haadha caala kan ilmoo jaallatu hin jiru. Dhageessee? Haadha caala kan ilmoo abbaan kee haadha keessan caala siin jaallatu. Baay'ee siin jaallatti haati keessan. Baay'ee siin jaallatatti hin teetti kaleessa dawalee raafiyaan. Kaleessa dawalee fi eessa jirtaa dhuguma Addis Ababaa jirta moo jennaan haasaa namaan nagayinii ni kijibu ani ijoollee koo tuun Addis Ababaa dhaqe deemee ijoollee koo laaluun ture ijoollee koo aarsuu fi ijoollee koo gaddisiisuu fi ijoollee koo akka jarri nattaaranuu akkana godhamaa jiratte boossee natti hin teetti isinii bilbiltee isin itti himti. Eshi. Uffata iyyuu isinii ergite. Eshi. Amma uffata isinii ergite guyyaa lama booddee isin raqaashii uffata bittee isinii ergite. Ana bira jira uffanni kun. Geesse uffanni isinii bitamee caammaa uffata kunudha. Suudii jira. Kaleessa deemee irraa fuudhee boossee natti sobanii Addis Ababaa jedhanii ijoollee koona jalaa sinqaa argaartaa mul'ata. Uffata keetii fi uffata obboleessa keetii fi uffata bareedaa muluu ammaa walii akka inni bareedu itti agarsiisu garuu ammas itti agarsiisna kun argite inni agarsiisu inni dhufaa jira ishii. Haala keessa isin argite guyyaa lama booddee naqaa uffatichi inni dhufaa uffattanii bashannantanii manaa kimii immoo hadhadhatta amma deemta ishii manaa kimii yeroo laftifi. Abbaan keessan immoo kan bu'aa jiru yaaduma isaa calluma jedheenuma iyyii aaree waan tokko tokko bakka namni sobee itti mee jenna moo'aa jira beektaa nama sobduu sana abaaraa jira abbaan keessan. Ishii? Jaalatta amma baatee. Jaalattaanii? Haadha kee jaalattaa? Eenyuun? Haadha kee? Lakki. Maali? Nunni abbaa kun jaalla. Haadha kee maaliif jibbita? Isin nagattee deemtee? Si gattee hin deemne maaliin sitti maa jira habiibii? Si gattee hin deemne na dhaggeeffadhu kaati na caqasi. Uffata isinii bittee tu si jibbitee haati keessa tu si jibbitee wanni akka haadha namaa ta'u jiru biyya lafaarra dhaggeeffadhu. Haati keessa tu si jibbitee dhageessee obboleessa koo abbaa ijoollee yaa abbaa ijoollee abbaan ijoollee abbaan ijoollee. Ibrahim dubbadhu. Abet. Waa tokko sitti maan. Yoo barbaadde qilee seenyaata. Sani maaraan. Naaf sharrii keessaniin ijoolleen gidduutti miidhamuu deemti. Nus addaan baanee qabaan haadha manaa addaan baheen qabaan. Dhageessee kana jalaa fudhattee badde kunoo jirti tiktook irra deemti guutuun tiktook hin beeka. Galee kana jalaa fudhattee haasaa olola sobaa akkasii maaliif ta'u jedhanii ilmi namaa abaabbalee baase garuu ani bisiin kunoo nagaa waliin haasofna ilmoon koo numaayyuu masrii keessatti tokkoffaa ba'a. Sammuu nagaadha akkasitti naa guddifte. Galee ati jaalala fi jaallattu jettee ijoollee keessa sharriin mataa keessa galu abbaa barbaadde ta'e si hubanneerra akka dhiira tokkotti waan nu gubeera ijoollee kana bira teessee akka boossu hin barbaadu nama irraa kaasee himmaan kennu dhaabe galan si buusaan. Dhimma ijoollee malee wal fudhaa qilee seenaa amma dhimma ijoollee jalqabu akkaawuntii qabdaati akkaawuntii qabdaa uffata gahaatu ijoolleen ijoolleen dhagaa jiru. Dhagaa jiru kun. Bareechine hubadhu ijoolleen kun yoo akka gaariitti guddatan si'iif
Ijoolleen kun akka jarri beekaman hin godhin nan beeka. Hin goonan ijoolli yeroo dubartii kun hojjete haati ajaada haati keessa sin jaallattu haati keessa sin gattee deemte jenna marzii hadda keessa garuu yoo midhaanii bishaan keessan tokko ta'e walitti deebi'uun balaa yoo midhaanii bishaan keessan tokko hin taane addaan ba'uun balaa isii irratti hojjennan nu waan hojjetamuu qabu hunda addarraa kaasee ajandaa keenya hundaati miidhama keessa argineerra miidhama kee caalammoo miidhama ijoollee kana miidhuu deemtu argineerra yoo addaan ba'ullee taate hin barbaadu jettee eerumtillee Mese ana faada haati keessan isinii gaariidha jedhaa guddisuu qabdaatu maaliif ijoollee keessa sammuu garaa keessatti sammuu irratti keessu wallaahi deebi'ee baay'ee isii galaa ilmoo faadhaa walitti kutuu hin danda'amu hin jedhamu summoo takka maal ta'u shiriifattee deesse dhaggeeffatu sittan hima amma gaafa sigattee deemtutti haati kun haadhuma ati siin jaallatta jarri siin jaallatu isiin siin jaallatti ijoollee si jibbuuniif ijoollee jibbuun tokkoo miti si jibbite dhugaasitti mu si jibbite mirgasiiti alla kee ilmuutti kan jibbe malaan isa nikaatu addaan hin bahin dhattee dhiira wajjin ciilte nutu kafala rabbis hin kafala digalitti immoo nusu addaa qaamne kafalu kan ijoollee kana bilbilatti hin butiin tiktok tokkoffaa lammaffaa afaan keetiin namatu dogoggora natti himee jennaan isin itti hime jedhi ijoollee ana yoo dhugaa barbaaddate qoradhas immoo baga naannoo koo taate yoo warra goote ijoollee kana maal jedhameeta itti mina gargaari namatu gowwoomsee amansiise namatu gowwoomsee ofii keeti namatu waan hin taane natti himnaan isin itti hime jedhiin namatu gowwoomsee jedhiin haati keessan saudii dhuma jirti nu hojjetaa jirti ijoollee amansiisi hin dhufti illaatti ijoollee sababii keetii bakatti malee akkasitti budhu sana booddee dubbanna nageessa nagaamu sagalee koo jira ummatu yookiin talaa wajjin waa biraa qabaadde son taane gidduutti kan miidhamaa jiru an jecha lama namni dhufee gasti irratti dubbannaan tiktaakii waan an tureef barnoota hedduu argadeen barnoota mana barumsaatti argadde caalaatti barnoota an namni na ajajuuf hin dubbadhuan dhugaan jirtu kanuma warraaf jaarsaaf jaartii adda ba'e gidduutti kan miidhamu gatii kafalu eenyuun beektu haatis abbaanis utuu yaadin utuu fageessanii yaadin aarii yeroo ammaatii jedhanii daa'ima kichuutti waan hin taane himaa guddisanii fageessanii bor keessaa baasuu hin danda'amu akka Itoophiyaatti haadhaaf abbaa yoo wal lolan akki nuti beeknu silaa akki ta'uu qabu jaarsaaf jaartii yoo wal lolan ijoollee biratti ijoolleef kabaja kennuu qabu namni keenya wal fuuchuu wal yaabuu wal dhalchuu malee waan dhalcheef hin beeku ijoolluma isaa yoo quban qabu boo maalaadhaaf abbaa turre jiran ubbuu jala uftee ijoollee meeqatti karaa deemaa jirti boo namni koo yeroo haadha manaa fuudhe itti gaafatamummaa dabalateera gaafa immoo ilmoo argate naa deebisaa haa gurbicha gaafa immoo ilmoo argate itti gaafatamummaa kan bira sana booddee namni ilmoo argate ilmoodhaaf jiraata namni ilmoo argate ilmoodhaaf jiraata yoo immoo loluun dhufte waa'ee ilmoo qofa irratti dubbachuu qaba malee waa'ee qabeenyaa sin jaalladhaa asin irratti baafattee haadha manaa koo masni jirti Samiiraan har'a yoo barbaadde fireendii irratti fireendii abaafattu warra balkaabaa kilmaa tokko gadi ba'een dubbadhuan waa'ee dhimma mucaa gidduu keenya jiru qofan dubbadhaan